Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota TV Mo'aa kun qophii keessummaa Mo'aati dilbata yeroo mara galgala sa'a 2 haga sa'a 3 kan isin bira dhaqqabu irra deebiisaa immoo kibxata galgala sa'a 4 haga 5 karaa TV daawwachuu dandeessu kanneen biyya ambaa jirtan ammoo fuula miidiyaalee hawaasaa keenya hundumaatiin iyyuu nu argachuutii dandeessu. Torbanoota dhufanii darbanii egaa keessummoota jajjaboo isinii qabannee muuxannoo bu'aa bahii jireenya isaanii waan har'arra jiranii fi fuula duratti hojjetan irratti hirmaatan waa hedduudha kan isaan irratti nu qoodanii dubdeebii isin nu laattanis nu jajjabeessa ittuma har'as keessummaa jabaa tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Keessummaan koo Dooktar Soolanidha kan isaan jedhamanii egaa waan hedduu akka waliitiin qooddannu abdii guddaan qaba isin egaa dhuma qophii keenyaatti waliin akka turtan affeerraa koo kan kabajaati. Egaa Dooktar baga nagaan dhuftee dargaggeessa dhuftee caamaa sa'uun hawwayyadhee yaada. Baga nagaan dhuftee garuu Dooktar Soolan eenyudha? Har'arra maal hojjetaa jira? Sirriitti mi'atti daawwattoota waliin wal. Tole warri televezyiinii Mo'aas baay'ee galatoomaa iddoo kanatti naaf eeruu keessanii fi Dooktar Soolan Baqqalaa Abboomaa jedhama. Abbaa ijoollee sadiiti. Bilisummaa Qabsoo fi Hayyuu jedhamu ijoolleen koo ijoollee dhiiraadha. Warra manaa boonanii ol qabaa jedhamtu qaba. Warra manaa bareeddu. Egaa dhaladhee kanan guddadhe Oromiyaa keessatti lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Ganjiittiin dhaladhee guddadhee ganda Haroo Baddeessaa jedhamu. Mana barumsaa achumatti jalqabeeni mana barumsaa Haroo Baddeessaa achuma naannoo sana kan jiru mana barumsaa Kolbaa Hamboo sana booddee high schooliidhaaf gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Najjoon deeme. Yuunivarsiitii Jimmaatti hakiimummaa koo kana baradhe. Yeroo ammaa kana hojii ani irra jiru biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa keessatti sirna fayyaa cimsuu irratti gorsaa olaanaa hoogganaa biirooti. Egaa hojiin kee kana qofa miti waa bal'aa kaasaa dudubbataa turra. Waan muuxannoo namaa ta'us waan hedduu akkati nu qooddoomaa shakkii hin qabu. Dooktar Soolan ijoollummaadhaan bu'aa bahii dabarsee akkamitti yaadata? Muuxannoo waan namaa ta'u waan hedduu sirraa qooddachuu dandeenya waan ta'eef mana barumsaa nu tuttuqxee jirta. Haalonni turan garuu akkamitti darban? Egaa guddinni ijoollee Oromoo waluma fakkaata baay'eensaa. Baay'een keenya maatii qotee bulaa keessaa dhalanne anis akkuma kana ilma qotee bulaatii. Oromoon kaan horsiisee bulaa keessaa kan dhalate sinuma jira. Sun waan baay'ee gaariis hamaas si argisiisu hin qaba. Horii eegdee guddattaa itti gaafatamummaa xinnummaatti fudhachuu jalqabda jechuudha baadiyyaatti dhalattee gaafa guddattu. Horii garamirra akka bobbaastu eessa margi lalisaan akka jiru eessa lagni galaanni isaan dhuganii dheebuu bahan jiraachuu akka danda'u. Achitti geessii asitti geessii gorsa namaan utuu hin taane ofii xiyyeeffattee ofiitti yaaddee yerooti gaafatamummaa bal'aa keessatti hirmaattu muuxannoo ati tokko itti jalqabdu baadiyyaarraati. Egaa kun baay'eensaa beela qabaa dheebuus qaba. Allayyaa lixuu gaara hamaa tokkos dhiibdee bahuu mucucaattee kufuu taphattuus haa ta'uutuma hojiima sirraa eegamu hojjettu yerootitti waan humnaa olii si mudatu jira. Kanaaf Soolan akkuma namoota kaanii bu'aa bahii kana keessatti wantoota hamoo baay'ee ulfaatoo baay'ee dabarseera. Beelli jiraachuu danda'a. Jiraateeras tureeras. Maatiin keessaa dhaladhe maatii ofirraa hafaan turre. Maatii baay'ee Oromoo keessatti nu arginu carraaqqatee achi bu'ee as bu'ee ijoollee isaa guddisuu keessaati. Gaarummaan ani xinnoo waan hiriira lakkaa'u mucaa shanaffaadhaan maatii kiyya. Kanaaf warreen dura jiran anarra waan baay'ee ulfaatoo ta'an arganiiru. Wanti sun anatti dhufu garuu erga xiqqoo yalbataa deemee argee laata yaada. Gaaffii keetiif garuu akka waliigalaatti bu'aa bahii yerootti tiksitu, yerootti galchitu, yeroo bokkaan roobu, yeroo lolaan dhufu kana keessatti waan ati hin daganne baay'een hin jiraata.
mana barumsaa akka carraa ta'e tokko amma furitti illee naannoo as dhiyootti hin baradhe iyyuu mana maatii kootiitti. Kutaa 4 booda garuu amma kutaa 8 iddoon itti baradhe baay'ee fagoodha. Fagoodha yeroon siin jedhu sa'aatiin waan tabba ol ijaajju irra ol baatee yeroo galtummoo yeroo galummoo tabba baay'ee irraan gadi wanni ta'u irraan bu'ee baradhe. Garuu abdiidhaan deemta amma kana kiyyaa wanti sitti tolu nyaara guurtee aartee waan ati yaaddoftu hin jiru. Gammadaa. Yoo jiraate iyyuu yeroo tokko geeraraa hidhuu laataa akkas waan akkasii keessa dabarsee waan malma Oromoo tokko fakkaata walumaa gala. Egaa haa ta'u tariitii waraabbii osoo hin seeniin dura seenaan itti naa kaaste tokko waan xiqqoo laphee namaa tokko jira. Waan haadha tokkoon wal qabatu waan daandii irratti si mudate waggoota 20 meeqa booda immoo nama sana deebitee argachuuf dhattee akka dhabdee mee sana sirriitti nutti himi yeroo sadarkaa lammaffaa barattudha moo yeroo kamii? Waan jireenya ogeetti hin raanfanne waan sadan tokko jira. Satammanaa kaafte yoon danda'e haaseettan sii dhufa. Asumaan inni ifama si gaafadha natti ulfaate. Yeroon elementarii mana barumsaa sadarkaa gadaanaa baru namni sun actually ammayyuu lubbuun jira. Tabba nama siin jedhu dadhabeenii ta'a. Saantima yeroo sanaa sumunii dhugaa saantima 25 kana naa laate. Namni kun baay'ee harka qalleessaa gadiiti. Saantima 25 sun nama sanaa fi gatii guddaa akka isheen qabdu anaafis akkuma kana gatii guddaa akka isheen qabduun arge yeroo sanaa. Namoonni keenya ammam gara laafoo akka isaan ta'an barataaf keessuma ammam akka isaan dhimman naa galee namni lammaffaanii sadarkaa lammaffaa yeroon deemu yeroo jalqabaatii fi nama qarshii 2 naa laateen yaadadha. Namni sun amma lubbuun hin jiru. Namni kunis akkuma nama siin jedheedha. Nama hojii guyyaa hojjetee jiraatu. Qarshiin 2 irra siin jedhu kun barri nama sitti himaa jiru kun naannoo waggaa 26 waan akkasii ta'e achirraa kaatee waan biraa akkan tilmaamne malee naannoo sana namoota kanarraa waan baay'een akka isaan hojimanii gurguddaa tokko natti kennan isaan natti himne. Garuu an taa'ee sana yaade akkuma nama siin jedhe mana barumsaa sadarkaa olaanaa mana barumsaa Najjootti baradhe siin jedheera. Yeroon sun yeroo ulfaatoo biyya kana keessatti rakkoon siyaasaa gurguddaan turan jalqaban iyyuudha. Gubachuu bosona Baalee irraa jalqabee wantoonni yuunivarsiitii keessatti mul'achaa turan gara haayiskuulitti gaafa dhufan rakkoon adda garaa turaniiru. Isaan sana keessa darbuun iyyuu ulfaataa ture. Garuu Waaqayyo nu gargaaree nu dabarsee akka carraa tahee maatiirraa yeroo sana akka ammaa bilbilli hin jiru. Xinnoo maatiirraa hiixuun jira ana ganjiiti kan itti dhaladhe siin jedheera gandaa yeroo baddeessa kan inni itti baradhu moo Najjoodha walirraa hiixudha. Akka garaa keetti galtee deebi'uu hin dandeessu jechuudha yeroo sii mijatu waan hedduu keessatti. Kanaaf turtee yookaan immoo gaafaatti galtaa yookaan simisteeratti kan itti galtu. Gaafa waa rakkattu yookaan xalaafa barreessita kanaa mana poostaan ergita. Isa gimbiitti ergite gimbiirraa kanaa mana barumsaa ijoollee jiraniitiin sii fuudhanii galu. Achiin dhaammatta. Sunis dafee gahuu waan hin dandeenyeef baay'ee natti ulfaate guyyaa lamman tokko utuu namaayyuu hin nyaatin bulee beeka. Guyyaa 2. Guyyaa 3ffaa mana barumsaa deemee barsiisaa koo barsiisaa koo baay'ee jaalladhu tokko gaafadhe eeyyama gaafadhe. Yaadni koo eeyyama gaafachuuf hin turre. Tarii hooma waanaa kennanidha yaade garuu sana gaafachuu hin dandeenye. Isaan eeyyamuma se'anii eeyyama naa laatanii. Homaa tokko hin qabu sharfee jechuudha sharfee mana hin qabu. Lafa deemee galuu hin danda'u Najjooti. Isa booda daandiitti hin bahee naannoo gara daandii konkolaataatti baheen konkolaataa kasala fe'ee deemu tokko dhufnaan dhaabsifadhee irra keessa baatee deemuun keeyyuu waan ajaa'ibaati baay'ee. Isaaniin mucaa gargaaraa achirreeruu akkan barataa ta'ee homaayyuu kaffaluuf kan hin dandeenye yeroo yaabe akkuma nama kaffalutti yaabe. Isa booda garuu itti mataa dhufeen mucaan naa hubate barataa akkan ta'e waan hundumtiin itti himee garaa nyaatee maqaa Najjootti hin bu'e. Maqaa Najjootti naangoottiin gad deebi'uu qaba gaachi kee baheen gala waan ta'eef. Gidduun sun immoo xiqqoo hiituudhaan miilaan deema. Dadhabeen gaaddisa ciise. Gaaddisa ciisee numanni sillimmeedhee yeroo dammaqu harmeen tokko
avukaadoo gurguru toora sanaa feestaaleetti naqanii qodaatti harka dhiqatan kana fakkaatu faatti naqaniitu gurguru isa lakkoofsaan asii binnumini achi qodaa waan sii laatu ni avukaadoo sadii naa fidanii ani immoo jireenya koo keessatti waan ani hin jaallanne ijumaan iyyuu ilaalu waan ani hin jaallanne avukaadoo ture egaa garaa beelaatii nyaanni mi'aawati nyaatte maalee jedhee Oromoon yoo si gaafatee isa gaafan beelee nyaadheedha jettaa jedha Oromoon akka sana ta'uusaa akkas gaafa sin arge gaafa isaan naa fidanii akka horii hin qabneen itti hime noomaa tokko waan ani isinii kennuu hin qabu jennaan akka waan alaattuu fe'ee si gaafatee naan jedhan armeen kun uffatni isaanii ciccitaadha nan isaanii yoo darbee mul'ata uffata kana kiyaa bututeera jechuudha miila qullaa deemu akkan yaadutti waan manatti dhaabanirraa waan ciran natti hin fakkaatu bitanii waan gurguranii waan irraa buusaniin ijoollee guddisan natti fakkaata. Egaa avukaadoo sadiirraa meeqa buusu jedhee yaafan yaadu shaboolleetti waan bitatan immoo buufatu. Avukaadoo kana naa laatanii bishaan naa fiduu gaafa dhaqan manni isaanii kee jiraatan mana citaadha. Manatti garanaan ilaaltee garasiin qaawwa isaa keessatti darbite argitu. Hammam akka jireenya gadadoo ta'e sii galaa jechuu kooti. Egaa sun sanaan darbee bishaan sana dhugee an bayyaan nadheen sokkee. Egaa qalbii ijoollummaa ta'ee yaadannoo fudhadhee maqaa armee kanaas maalis qabadhee waan hin goone hamman kutaa 11 bara yeroo sana hamman haayiskuulii xumuru hamman yuunivarsiitii baradhu namni ani yaadaa baradhu harmee koo duukaa haadha kana. Yuunivarsiitii yeroon xumuru ramaddiin koo hospitaala Maanuweeliin ture as Finfinnee. Yaada koo keessa garuu ammayyuu wanti hin banne tokko jira. Wanti hin deebi'ee arguu qabu wanti hin dugda baasuun irra jiraatu. Isa sanaaf jecha gara lixa Oromiyaa kanatti deebi'ee tajaajiluu akka hin qabu murteesseen naa mindachuu hin dandeenye. Achumaan hospitaala Adventistii Gimbii yeroo jalqabaa hojii kan hin jalqabe achi deemeen galgalumtii isaa san deemee natti dhinaan hin bulee malee darbuuf hin ture jechuudha naannoo armeen sun jiraatanitti. Barinaan isaa gara sana deemee baay'ee waan garaa nama nyaatu daandiin Damdolloo kun yeroo sana nama asii gara naangoo keessa ba'u kuni wanni ta'eera daandii qarqararra waan jiru baay'ee isaa kaaseera. Manoonni namoota 2-3 naannoo sana yeroo sana turanii hin jiru. Manoota sana malee immoo naannoo sana manoonni hin turre. Akkan deemee illee gaafadhee warra suran kun heera kan illee hin gaafanne jechuudha. Kanaaf jaartii kana harmee kana immoo nan argan. Garuu harmeen Oromoo harmee kana fakkaatan baay'eedha. Garaa nama nyaatu garraamiidha. Namaaf oolanii beeku. Namni deebi'ee ooluuf yoo baates namootuma akka harmee kanaa isaan hidhee yaadee of amansiiseen namoota sana gargaara yeroo argu namoota akkasii jechuu kooti. Kanaaf kun rakkinan yeroo rakkadhe keessatti wanta guddaa tokko an bare namni qabaate akka nama gargaarri naa gale. Jechuun eenyus si gaafate akkati naa laattuuf jechuun isaanii homaa tokko iyyuu sirraan barbaaduudha. Oolmaan akkasii oolmaa guddaadha. Anaaf waan xinnoo miti jireenya koo keessatti isa eenyu naa godhe waan sanaa olii namni waan guddaa naa godhe jiraachuu danda'a. Sana baay'ee isaa yaadaddoon waan sana yaadadha. Yooma kana kaasee hin ga'a. Egaa xiqqoo kan na ajaa'ibe mooraa yuunivarsiitii ati mediisinii warra jalqabaa barattee nan beeka. Barattoota tokko lamatu magaalaa tokko aanaa tokkorraa qabxii 4 qabxii gurguddaa fidanii mediisinii qoratu yeroo sana barattoota akkasiidha. Dhuftee suma immoo as Finfinnee Amaanuweeliin si ga'ee garuu fedha haadholii akka kanaa tajaajiluu waan qabduuf kun waan guddaa nama barsiisa. Eenyuyyuu hin godhu akkas namni carraattiin magaalaa guddaa dhaabbata guddaa galuu barbaada malee carraa sanuuf dabarsitee sumaayyuu immoo jijjiirraa akka achisii mijeessan gootee gaafa jijjiirraan sun diduu kan mootummaas dhiistee dhattee Adventistii kun waan ajaa'ibaadha. Egaa haati sun oolmaa guddaadha dhugumayyuu kan isaan kaan sanumarraa kaatee dhaabbata harmee jedhu qabdaarra. Sirriidha. Waan yaadachiiftee waan himmaa kaastee sattan si deebi'a. Ani yeroo
sagaltamii afur akka lakkoofsa Habashaa lakkoofsa biyya kanaatti ture imaammata barnoota isa duriiti. Yeroo sana namoota muraasa kan yuunivarsiitii galan. Anaa fi mucaa koo tokko qabxii afur finneeti haayiskuuliin Ajjoorraa Ramaddii yuunivarsiitii kan gallee. Yuunivarsiitii san galee waan baay'een arge. Rakkoo harmee sanaan wajjin wal fakkaatan baay'ee kan jiru. Waanan sanatti dabalee sii kaasu tokko waanan qabuuf achi deema. Namoonni Jimmaa kun an Jimmaa yuunivarsiitiitti kan hin baradhe. Namoonni gara Jimmaa kuni garraamummaa addaa tokko irratti argita. Magaalaa keessattuu darbitee afaan Amaaraffaa kana dhageessa malee afaan Oromoo haasa'a. Amaaraffaan beekuyyuudhaan baadiyyaa irraa dhufu. Hospitaala Jimmaa gaafa dhufan inni wal'aanu Amaaraffaa haasa'a. Inni wal'aanamu garuu afaan Oromoo haasa'a. Wal'aansa fayyaa keessatti immoo keessumaa biyyoota guddatan keessatti immoo seenaa dhukkubsataan himatutu murteessaadha. Maaliif laaboraatoorii fi meeshaalee gurguddaa ammayyaa hin qabdu dhibee adda baasuuf waan ta'eef dhibee sana adda baasuuf seenaa nama sana irratti hundoofta. Baay'een isaanii immoo harmooliidha. Hojii fayyaa barumsaa wajjin wal qabatu irra maalirraa wallasitti fakkaate warra afaan Oromoo beeknu afaan hiikuurra oola. Eegalee kun waanan achiis argee egaa harmeen akkas taatu kun harmee isee gaafasiiti. Anaan immoo achii qabdi gaa. Kanaaf ammaa soolan calluma yoo jedhee olma gaafa sana dagachuu akka ta'e sii gala. Isa kana achirraa kun immoo maal na yaachise isa jedhu fidee beensii kaasa. Yookaan immoo mootummaa yoo siin darbe gaariidha. Gara harmeetti nan dhufaa. Hakiimonni Oromoo egaa jecha hakiimii jedhu kun Amaariffa miti. Afaan warra gara Arabaa kanarraati kan inni dhufe waan ta'eef sanuma fayyadamna huni. Hakiima gaafa jennu dooktaroota jechuu keenya. Hakiimni Oromoo kun tokkoffaa baay'inni isaa muraasa. Biyya kana keessatti wanti amaleeffatame achi as dhufaa darbaa naannoo waan fooyya'aa akkasii kana warra kaaniif waan qabame fakkaata. Kanaaf karaan sii banaan hin jiru. Innumti jiru iyyuu immoo gurmaa'aa miti. Manuma mana isaa irraa hojii mataa isaa hojjetee manatti gala malee gurmaa'aa miti waliin yaafatnaa kanan qabu. Kanaaf waldaa hakiimota Oromiyaa hundeessuun murteessaa akka ta'e yeroo sana naa galee. Waan Oromoo hakiimota Oromoo kana walitti qabu. Waan asitti mukun yuunivarsiitii galee waggaa 2 booda. Yeroo sana barnoonni fayyaa baay'ee yeroo siin laatu waan ulfaataadha. Achi keessa teessee garuu waan haadha kaleessaa sana yaaduun dirqama waan ta'eef proposaalatti wanti kun hundaa'u waan goone haalli siyaasaa yeroo sana ture ulfaataa ture nama keenya walitti gaafate fiduuf kaatu waan kan biraa duruba barbaadu. Sababa sanaaf si'a baay'ee hidhameera. Achi bahee as dhufee adeemsa ittiin seeraa dhaabbata kana seeraa waa godhan baay'ee si yaalee barataadha olii gad deemuu fi baasisii barbaada. Hamma yuunivarsiitii ba'utti naan danda'amne. Yuunivarsiitii baanees yaallee hamma sanattis baay'ee ulfaataa ta'ee akka carraa ta'e 2018 Waaqayyoon milkeessee ji'a waxabajjii keessa dhaabbata kana hundeessinee amma dhaabbanni kun naannoo waggaa 6 oliitii fi Oromoof Oromiyaa tajaajilutti jira. Ilma hangafa silansiin jedhee ijoollee 3 qaba. Ilma arfaffaan hin qabu. Tarii ilma sangafaa wajjin ol qixa. Waldaa hakiimota Oromiyaati. Achi keessatti pirezidaantii jalqabaa siin ture. Ammas dhiheenyaan hojii dhaabbanni sun hojjetu namoota hordofan namoota keessatti hirmaachaa jiran keessaa tokko. Yaada harmee wajjin ol qabatuufin kana sii kaase. Harmeen dhaabbata egaa maqaa sana dura sii himaa waa'ee harmee haasaa oolle. Harmee irraa dhalanne. Walitti keenya harmeedha. Akkoon keenyas akaakileen keenyas warra dubartootaa kun harmeedha. Waan achi keessaati hin hubatamne baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Akka ogeessa fayyaatti immoo gaafa laaltu harmeen iddoo isheen qabdu xinnoomni. Warra kaan irra caalmaa sii gala gaafa ogeessa fayyaa taatu. Harmeen irraa dhaladhee Warqinash Ciibsaa jedhamti. Nama 11 harmeen koo kan isheen deesse. Sila sitti meera jireenyuma
ol fiiganii gad fiiganii ijoollee ofii guddisaniidha malee jireenya waanii miti jireenyi maatiin keetti dhaladhe. Harmeen koo ekonomistii miti. Kan si ajaa'ibu barnoota ga'eessotaa jedhee dargiin barsiisee baratte malee barnoota ammayyaallee nama hin baranne. Garuu anasa dooktarii har'aa kana caalti dinagdeen beekumsa hubannoo dinagdee waan xinnoo yeroo sana jiruun ijoollee 11 guddisuun garmalee ulfaata. Kuni harmee irraa waan ati argitu. Akkuma sila siin jedhee waan silaa kun harmee irraa waan ati argitu. Iddoo deemtu gara deemtutti oolmaan harmee jechuma kanatu qubee muraasa qabdii fi tokko salphaatti waamna malee salphaa jecha hin taane akka ta'e naa gala. Achumarraa kaanee hojii tola ooltummaadhaa fi hojii misoomaa kan hojjetu dhaabbata Harmee International Charity Organization jedhamu. Hiikoo jedhama abbreviation imsaayyuu. Hiikoonis waanuma hiikaa laatu. Harmeenis akkuma madda hiikooti, madda hiikaati. Dhaabbata sana hundeessinee ijoollee gargaaruu qabna. Ijoollee harka qalleeyyii nama dura dhaabannee nama harkaa kadhannee gargaaru. Dhaabbatni nu gargaarullee amma seenaatti argamuu baate waa nama kadhachuun ulfaata. Tariisi mudatee hin beeku. Nan rakkadhe kana naa godhettee namatti himuun ni ulfaata. An rakkina akkasii hin qaba. Nama danda'e waan gaafadhu. Amma garuu janfuuneedha. Ilma Oromoo rakkatu tokko harmeen rakkattee barsiistu tokko gargaaruudhaaf Efreemiin waa gaafachuun amman saalfadhu. Naman gargaara waan ta'eef. Hojii sana hojjechaa jirra. Ijoollee 148 gargaarra. Mana barumsaa isaanii gargaarra. Maatii immoo namoota muraasa baay'ee ofii waan hin goone ofii hin dandeenye waan ittiin isaan of dhaaban. Namatti horii laattee boris horiitti laattee miti kan nama jijjiirtu. Waan namni sun ittiin jijjiiramuuf haala tolchitee jechuudha. Isa kana hojjennaa. Irra guddeessaa asuma buraayyuu fi naannawaa sana ijoollee jiranii ijoollee nuuni kanneen barnootaa irratti hojjennu. Harmeen kana hojjetti. Yaanni dhufaatii harmee Oromoo irraa dhufe. Harmeen garraa miidha kennituudha tuun qabaatiin isheema qabdurraa waan gooti akka harmee sanarraa hubanne ka'umsi yaada sanaa kana jechuu gooti. An hojii gaggeessaa tola ooltummaadhaan hojii sana hojjedha. Qacaramee kan hin hojjedhu garuu sansalasii hime. Egaa waan gurguddaa nuuf kaasaa jirta. Hedduu keenyaaf barnoota waan ta'udha jedheen abdadha. Dooktar Soolan duruma sadarkaa tokkoffaa kaasee barataa cimaa ture moo yeroo sanatti akkamitti argamuu danda'e? Haalli jireenyaa sadarkaan jireenyaati keessa jiraataa turtellee hin eeyyamu akka namaatti yeroo yaaddu bu'aa baay'inatti dabarsitee nuuf qoodaa jirtu. Garuu immoo barattoota qubaan lakkaa'aman bara sana argamuu hin danda'amne keessaati. Kun waan salphaa miti carraa guddaadha. Sun akkamitti dhufuu danda'e? Moo erga sadarkaa lammaffaa gara kaampaasii deemteeti? An ilma sanaffaadha siin jedheera. Warri na dura jiran barataniiru. Kanaaf utuun mana barumsaa hin dhaqin barumsa kan hin seene egaa barumsa yeroo dargiiti. Kutaa tokko kaatee Amaariffaan mooraa barumsaa keessatti Amaariffaa dubbachuu hin dandeessu. An mucaa baadiyyaadha siin jedheera afaan hin beeku afaan Oromoodha. Warri na dura jiran na dura hamma danda'ame manatti qubee Amaariffaa baay'ata miti inni akka san keenya kana muraasa sana lakkaa'uu kan danda'u sana walitti fidee jecha isaanii uumuu kan danda'u manatti na taasisaniiru. Manni barumsaa sadarkaa kutaa 4 itti baradhees manatti dhiyoodha. Dhamaatii baay'ee hin qabu. Baay'ee wanti tokko waan sii kaasu asitti warri kiliinikaa warra mishiinarii kana hojjetan aayiraatii gara Dabbasoo iddoo jedhamu jira. Iddoo gara Dabbasoo achis kiliinika qabu. Yeroo gara sana deemanii naannoo keenya irra darbu konkolaataadhaan. Warra faranjootaa kana wajjin deemu. Jara kana yeroon argu maal jedhee yeroon gaafadhu ogeessota fayyaa akka ta'an natti himu. Namni keenya hundumaa hakiimadha waan ta'eef hakiimota isaaniidha. Hakiima akka itti ta'an immoo jabaachuun akka namarra jiraatu egaa maatii keessaas warra na dura jiran irraas nan dhagaha. Barsiisonni koos natti himu. Barsiisaan hin irraanfanne tokko barsiisaa kutaa 4tti herrega na barsiise tokkotu jira. Maal taate jedhee na gaafannaan inni gaaf tokko itti hime akka jedhee. Maalirraa kaatee akka jettee naan jennaan inni itti hime sana ammasii kaase kana. Inni nama gara Damdooloo tokko ammallee paasteriidha namni suni. Hamileen dhufaa deeme. Qophaa'uun akka na barbaachisu hojii horii tiksan kanan tikse malee qonnaa qotee hin beeku.
Egaa maatiinis waanuma wanniif na qusatanii laata yaada yeroo nama irra taa'ee yaadu irra guddeessa xiyyeeffannoon koo horiis yoon eegee achi taa'ee hin dubbisaan. Kanaaf kutaama gadiitii ka'ee barataama jabaan ture. Barataama jabaan ture gara an amma yaadadhu kutaa tokkoffaatti 12 bahee kutaa lammaffaatti 4ffaan bahee isa booda kutaa sadaffaa baheen sana booda tokkoffaan bahaa dhufe. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Najjoottis mooraa guutuu yeroo mana barumsaa cufamu badhaasuun ture. Amma waggaa 4 achi ture. Anumatu waan ture jechuu kooti. Jalqabumaa ka'een ka'umsi hamilee na keessatti uume cumaa waan jedhan jira miti cumaa sana na keessa kan kaa'ee waanan warra mishiinarii sanarraa argutu hamilee sana naa laate jechuu kooti. Kanaaf cimni sun godunumaa dhufe malee. Turtii kee mooraa yuunivarsiitii pirezidaantii barattoota yuunivarsiitii Jimmaas turtee sadarkaa biyyaattis turtee waan ati hojjette hedduudha. Yeroo keenyaatti waan jiru hunda nu kaasuu qabda muuxannoo guddaa waan nu ta'uuf turtii kee mooraa yuunivarsiitiis waa'ee geggeessummaa sanaas mee wal qabsiisiitii nu kaasi waan yeroo sana jiru ulfaataa dhimmi siyaasaa jira, oromummaan jira, waan meeqa ilaalaa jirtu barnootatti barattu yeroo barbaada sila kaasteetta. Kana biratti immoo gamtaa barataa taatee barattoota geggeessuun hojii biraadha. Sun akkamitti dhufee maal ture mee sirriitti nu yaadachiisi turtii waggaa 7. Yeroo nuun yuunivarsiitii galle egaa siineerii waan jedhan jira miti isa dursee mooraa galetu odeessa naannoo sana jiru haalatti mooraa sana keessa turuu dandeessu hawaasummaa isaas haa ta'u barnoota waan hundumaa isaa kan quba si qabsiisu warra isa dura jiran. Akka carraa koo nama siin jedhu garuu barattoonni bal'inaan Oromoon yuunivarsiitii galan yooma fooyya'aa dhufeyyuu ga'an turreeros. Namoota muraasa argattaa namoonni muraasni kun nu simatanii gaafa arginu nutti tole baay'ee. Sitti meera gaa haayiskuuliitu nun jirru haalli qabsoo gubachuu bosona baalee booda dhufe sun irra caalmaa dammaqinaa barataa baay'ee dabalaa dhufe. Waa gaafachuu kun maaliif akkas ta'a jechuutu si keessatti uumamaa deemamti. Gaafa achi dhannee ijoollee kan arginu baay'ee nutti tole. Baay'ee iyyuu ta'uu baatan malee yaadni isaan sii kaasan yaadni bilchaatan akkaataa itti mooraa sana keessa turuu dandeessu. Barnoota keetti jabaachuu akkaataa itti dandeessu odeessa sii laatu. Achumarraa amala sana horannee inni duraan haayiskuuliitii fudhannee dhufnes jira. Gaafachi keessa galtee jiraachuu jalqabdu immoo wantoonni waan si godhan baay'eetu jiru. Barsiisonni keessi miidhuu irraa hin jiru. Kan si gargaaruu irra jira. Inni na miidhu kun maaliif itti gaafate yaaddu tokko si hin gallu iyyuu maaliif akka naan godhu. Tokko immoo badhaasaama waan ta'eef duwwaa waan hin jaallatamneef jira egaa hin beektaa. Kun maaliif akkas ta'aa waan jedhu irra caalmaa gaaffii horataa deemta. Tokko sana lammaffaa ijoolleen Oromoo kuni adda duratti ba'uu danda'uutu isaanirra jiraata waan jedhu namanaan. Ani yeroon mana barumsaa barachaa ture dudduuba laaddoo akkas koornerii akkasiin ta'a. Fuuldura taa'ee hin beekon. Jalaafummaa wayiin qaba. Booddana keessa garuu ani sun sirrii kan taane. Amanuun jalqabee lafa jirtutti waan gochuu dandeessu ta'u gochuun akkasirra jiraatu. Amanuu yaada sana fudhachuu jalqabee dura maal goone seetee amma asuma jiru ijoolleen gareen ta'an jiru. Yoo maal ta'etu fayyada ijoollee keenya waan jedhu pirezidaanshiyal siistemii moo paarlamentarii siistemii goonaa gamtaa barattootaa kana waan jennu yaadne. Isa booda referendamiitti dhiyeessine. Referendamiitti dhiyeessinee murteessifanne waan feenu. Akka carraa ta'ee namni na duraa gamtaa barattoota yuunivarsiitii Jimmaas haa ta'u gamtaa barattoota yuunivarsiitii Itoophiyaa hoogganaa tures namuma keenya. Nama sanarraati ani taanee kan inni fuudhee garuu kun cimina barbaada egaa akkasumatti miti. Propoozaalii qindeeffattaa akkamittiin barataa mooraa kanaas barataa sadarkaa biyyaatti jirus gahoomsuu mirga isaatiif dirqama isaas akka bahu maal gochuutu akkasirra jiraatu. Waan jijjiiruu qabdu qopheeffatteetu filannootti dhiyaatta. Filannoo masa seeraati bara. Korojoon qophaa'ee filannoodhaaf kakaastee
wanni sii kenname istaadiyeemiitti barataan yaa'ee wanni filannoo geggeessita. Koreen filannoo jira kana keessa dabarteetu filatamtaa akkaataa sanatti kan kanaaf nu fayyade gaadaa'oodha. Gumii dagaagnaa fi seenaa Oromoo kana isa dura cimsine. Achi keessatti ijoolleen keenya akka wal baraa deeman, akka wal argaa deeman, akka irra caalmaa gamtoomaa deeman isa sanaaf qopheessuuf dirqamanni kun bu'uura waan ta'eef, artiidha waan ta'eef achi jalatti wal arguu jaallata namni. Inni sunis baay'ee nu fayyade sana keessattis ga'ee guddaa baane. Namni anarra baay'ee yeroon yaadadhu gadduu nama Fufaa Shittaayee jedhamu tokko lubbuudhaan televezyiinii Oromiyaa irra hojjetaa ture. Namni kun OBN amma jedhamu kana duraan jechuu kooti balaa konkolaataatiin boqote. Namni sun ga'een inni mooraa sana keessatti ba'aa ture waan salphaan turre. Jabina achirraa dhufeen gara pirezidaantii gumii gamtaa barattootaa yuunivarsiitii Jimmaa waggaa tokkoof utuman isa hoogganu immoo kan biyyoolessaas duukaa hoogganaa ture. Hojii hojjechuun sana keessatti bu'aacii baay'eetu ture. Chaalenjiin yeroo sana ture. Wal dhabdee barattoota gidduu yuunivarsiitii keessa ture. Barattootaa fi qaama yeroo sana biyya bulchuu gidduu wal dhabdeen ture. Egaa hundumtu karaa adda addaa si hubata. Yooti barataan akkamitti akka taa'etti barataarra goree warra waanii godhu kana jajjabeessee siin jedhu jara wajjin immoo akka taasoftu iyyuu hin qabdu warra yeroo sana biyya bulchan sanaa wajjin rakkoodha. Afaan isaanii afaan yeroo siin jedhu egaa sii gala isaan afaan siyaasaa beekuun afaan ogeessaaf afaanuma garraamummaan Oromoo haasa'u kana beekna. Sun yeroo ulfaataa baay'ee ture. Sana keessattis yeroo adda addaa mana dabaallee galee garuu booddana keessaa isaanis hin jiranii. Unarra garuu jirra. Oromoon irra jabaatee akka inni jiru argina. Yeroon sun yeroo baay'ee gaarii hariiroo yuunivarsiitiin sun yuunivarsiitii kan biraa wajjin qabu. Haalli itti barataan achi keessatti qabamu. Haalli itti barataan garmalee illee miidhamaa turetti akka seeraatti qabamuu danda'u itti tolchinee itti bareechinee waan nurraa eegamu goone seenaan yaadatu yaadadha. Gabaabaatti Oromoo irraas wanni eegamu kanuma. Ani yoon baay'ee si himuu baadhee namni biraan naa hime immoo gaariidha. Egaa ta'uun beekama bu'aa bahii ulfaataadhaan gara iddoo guddaatti akka dhufamuu danda'u. Hojiin jalqaba gimbii Adventistiitti eegalte akka lixaatti hospitaalota jiran keessaa tajaajila fayyaa laatan beekamoodha. Addunyaa hojiitti yeroo bobbaatu akkam ture. Utuma hin eebbifamin iyyuu isin hojii gurguddaan hojjettuun achuma mooraatti. Isa booda maaltu ture? Egaa waan baay'ee isaas lasii waggaan dhumaa waggaati guutummaa guututti gaafatama fudhattee hojjettudha yuunivarsiitii hospitaala keessatti jechuudha. Sun waan baay'ee si fayyada. Wanni ulfaataan achitti si mudatu egaa sitti dhiyeenyaan namoonni si hordofan waan jiranii fi furmaata argachuu dandeessa daftee. Gaafa achi baatee hojii jalqabdu garuu si'umatu isa olaanaa wayii lafa itti taatu jira. Gara lixa Oromiyaa kana yoo ilaalte tajaajilli hawaasaa baay'een isaa warra mishiinarii hundeessanidha. Hospitaala Ayiraa yoo ilaalte, hospitaala Gimbii Adventistii yoo ilaalte, hospitaalota buufataalee fayyaa Najjoorras jiranii, Asamman siin jedha Sayyoonoo irra jiru, Ayira irra jiru, Gullisoo irra jiru, gara Damdolloo kanas yoo deemte akkuma kana hospitaalonni warrumti mootummaan booddana kee fudhatee waan godhe warri duraanii mataan isaanii jalqabbiin ijaarsa isaanii yeroo duraaniiti. Namaan baay'ee leellisu tokko jira bara 1932 naannoo waggaa 90 wayyaa irraa jechuudha. Dr. Laambee Damdolloo dhufee akkaataan seenaa bal'aa qaba wanti suni uummata keenya afaan isaa hin beekne. Maalii isaa seenaa isaa iyyuu tarii yoo dubbise irraa kan hin beekne uummata sana gargaaraa ture namni sun. Ogeessa fayyaadha. Namoonni afaan hiikaa fi turan akka Lubba Dafaa Jamuufaa afaan hiikaa fi nama kana gargaaraa turani. Namoota kanarraati waan baay'ee argatta egaa uummata kana keessatti achi sittee uummata kana tajaajilu. Amma baay'een keenya walakkeessa kana irra amma uummanni kan inni jiru garuu muggaadha. Yaadni sun jijjiiramu akka isa barbaachisu naa gala. Hospitaala Adventistii deemee gaafa ni galu egaa hospitaalli sun hospitaala yeroo dheeraa hojjetedha. Har'a waggaa 70-80tti lakkaa'amu bara uummanni keenya tajaajila fayyaa eessatti yoo arganii jechuu hin dandeenye asiitii illee kan gadi riferii gochaa turan akka ta'een odeessa qaba. Tajaajila wal'aansaa olaanaatiif jechuudha. Warra faranjii kanatu hooggana.
muuxannoo guddaa naa ta'e hooggansaa warra faranjii kanaa wajjin gaafa hojjettu waan hubattu baay'ees qabda, waan sirreessuu qabdu baay'ees qabda. Sana lammanitti wanni ta'an tajaajila laachuu duwwaa otoo hin taane meedikaal daayirekteriin ture achitti. Isaan akka ta'u barbaadu waan ta'e ati immoo akka sana akka hin taane waan saba kanaaf ta'u kana itti waan yaaddu sana amansiistee wal'aansoo qabaa hojii sana hojjetuutu dirqama ta'a. Humna nama muraasaatiin hojii guddaa hojjeta mana sanatti. Kun rakkoo ulfaataadha. Garuu muuxannoo guddaa kan naaf ta'u boqonnaan bahin mana sanaa ba'e. Boqonnaa tuun hin fudhatin. Boqonnaa shayii namni ba'uu tuun sheema guyyaatti iyyuu shayii boqonnaa shayii kan jedhamti sanayyuu tuun shayii hin dhugin. Haaliif uummata taa'ee waan ta'u kana akka inni bulu hin barbaadu. Fageenya irraa dhufaa, horii baasee bulaa, ijoollee yookaan mana jiraa yookaan horiitu namni eegu hin jiru. Kanaaf namoonni kun tajaajilamanii mana isaaniitti galuu qabu jedhee waan inni yaaduuf na yaadadha yeroo ji'a ja'a gadi hin taaneef hakiima tokkitti ta'e yoona sanatti hojjedheera. Yeroon seene hakiimonni nama lamaan tokko jiru turanii tun achi jiru bahanii chaalenjii hojii humnaa olii anis hakiimna jajee deemu waan akkasiin jaalladhu. Ofii kootiin narsoonni na gargaaranii warri kaan na gargaaranii isa isaan hojjetanii sana hojjedhee jiramti fayyaa keessatti gareedhaan hojjetta. Inni sirriidha namni tokko tokko garuu kun hojii koo miti jedhanii yeroo waan jedhan argita. Hojii koof hojii keen hin jiru achi keessatti waan baay'ee akkaataa sanatti ni keessa darbe waan an itti mana sana jaalladhu isa jalqabaa ta'uu isaatiif otoo hin taane waan baay'een achi keessatti baradhe anis achi keessatti bu'aa baay'ee buuseedheen yaada hospitaala Adventistii sanatti aansee hospitaaluma mootummaa achirratti ijaarame meedikaal daayirekterii ta'een jalqabsiise achiin hojjechaa ture. Achi keessa immoo waan baay'ee ture waan ani kaasuu hin barbaanne isaan achii ba'ee hojii ofii kootiin jalqabe. Achuma irratti kilinika giddu galeessaa Dr. Solan kan jedhuun magaalaa Magimbii keessatti naannoo waggaa 6 ta'uuf hojii ofii kootii hojjedheen warri yeroo humna qaban biyya kanas bulchaa turan dhiibbaa sanaan achii ba'ee har'a deemeera. Hospitaala Gimbii hammam turte? Adventistii ji'a 11 ture. Hospitaala kan mootummaa 2002 galeen 2003 ji'a waxabajjii keessa ba'e. Booda kilinika giddu galeessaa kan dhuunfaa kee waggoota 6. Yeroo tokko amma dhugaan jiru ati miidhaa hawaasa keessa ture hin beektaa keessatti dhalatte keessatti guddatte sanas ta'e kanas namoonni ogummaa qaban amanamummaadhaan akkati amma jettetti lakkoofsaan muraasa illee taatan bakka jiranitti hojii kana hin hojjetu taanaan hawaasa kanaaf dhaqqabuun akka danda'amu shakkii hin qabu. Egaa bakkeewwan garaagaraa hojjettee muuxannoo yeroo dheeraa qabda addunyaa barnoota addunyaa hojii keessatti milkaa'ina keessattis gufuuwwanis jettee waan ati kakaastu gama ogeessotaan ta'uu mala gama hawaasaanis ta'uu mala gama geggeessitootaan illee ta'uutii mala waan ta'eef warreen kana osoo wal bira qabdee nuu kaaste. Amma tajaajilli fayyaa wanti beekamu qabu biyyi keenya biyya hiyyeettiidha. Namni baay'een biyya sooressaa jedhee yaaduu jiraate akkasitti beekee gaarii jedhee yaada. Biyyi gaafa hiyyeettii taatu sababoota baay'ee jira. Tokkotuma qabaattuu akka itti hooggantu ilaalte hiyyummaan achirraa dhufuu danda'a. Qabeenya kaashiin ati qabdu yookaan humna namaatiin ati qabdu lafaati qabdu kana qofa otoo hin taane akkaataa itti waan qabdu sana hojiirra oolchitu wanni keetiif baay'ee barbaachisaadha. Sirni fayyaa dinagdee biyyaa wajjin hariiroon inni qabu hariiroo kallattiiti jechuu dandeenya. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti utubaan 6 sirna fayyaa waan ta'antu jiru. Tokko geggeessummaan achi keessaa. Geggeessummaa keessatti muuxannoon barbaachisaadha. Beekumsii fi of kennuun kun barbaachisaadha. Gad of deebisuu beekuu fi sabaaf hojjechuu of kennuun kutannoon baay'ee barbaachisaadha. Naman caaleen as dhufee yoo hin taane gaafatama natti kenname jira. Gaafatama sana immoo bahuun qaba. Kun nama sin fayyada yoo nuti hojjechuu baadhe immoo nama si miidhasa jedhu yaaduu danda'uutu barbaachisaadha. Kun yeroonis kan dhufu yoo ta'u wantoonni kanneen biroon geggeessummaa kee jabeessuudhaaf
sababa kan ta'an jiraatan iyyuu malee sa'aatii kanatti yeroo kanatti geggeessummaan sirna fayyaa maal fakkaataa seeduu na gaafatte yoo ta'e qaawwa bal'aatu jira. Qaawwa bal'aatu jira. Maaliif akkas jedhaa jechuu dandeessaa? Amma sadarkaa ministeera fayyaatii kaatee gaafa laaltu wanti akka ogeessaattis taajjabnu baay'een jira. Akka geggeessitoota nama waa sadarkaa ta'etti geggeessee beekuttis hospitaala bulchuu jechuun medical director hospitaala gaafa taatu geggeessaa hospitaala sanaa turte miti technically clinically politically namni bulchuu jira CEO kan jennu. Technically garuu medical director kan hoogganu. Sun hooggansaa achi keessatti maaltu sirriidha maaltu sirrii miti isa hin beektaati geggeessummaa waliigalaa irratti gaafa laaltu. Kanaaf hanqinoonni sadarkaa dhaabbilee fayyaatii kaasee hamma sadarkaa ministeeraatti hanqinoota bal'aatu jiru. Geggeessummaa irratti kan inni kaasaa jiru. Tokkoffaa geggeessaa horataa deemuutu hin jiru amma. Ati barabaraan hin jiraattu yookaan irraa jijjiiramtaa yookaan immoo naturally wanti jiru jira. Du'uyyuu jira. Geggeessaa baasaa deemuu barbaachisa. Biyyi keenya kana nama leeffanne. Ati itti sixxeema wayyooftee jabaata gaafatti deemtu kun teessuma kootiif sodaachisaa isa jedhu yaada malee bor iddoo kanaaf namni kun qophaa'uu qaba isa jedhu sun hanqina qaba. Hanqina guddaa qaba. Inni kan biraan amma si'ana geggeessitoota bira jiru ofittummaatu jira. Ofitti harachuu, ofitti hammaarrachuu waan akkasii kana. Yeroon akkasiin jedhu anamma naannoo X ta'e tokko keessatti on dhaladhe carraa sana fayyadamee naannoomti sun akka inni fayyadamu ni fedha taanaan kun ofitti harachuudha amma. Haansurrachuu isa waan hin jedhu kun siwwatama yaada. Waan akka kanaaf bal'inaan mul'ata. Geggeessaarra kun jira taanaan rakkoon baay'ee hamaa ta'a. Inni isa jira jiru immoo isa caalu ta'a jechuudha. Fayyaa keessatti nama ta'uu duwwaan gahaadha. Naannoo badhaasaa, naannoo tolaa, naannoo waldee ta'uu mini jechuudha. Kun rakkoon bal'inaan gara sadarkaa olaanaa sadarkaa ministeera fayyaatti arginu. Iftoomina dhabuun kan biraan bal'inaan mul'ata sektara fayyaa keessatti. Sektarri fayyaa baay'een isaa harka 100 keessaati. Yoon xinneessee masii tilmaame 65-70 gargaarsa alaa kanaan. Gargaarsi alaa kun horii guddaadha. Maaltu dhufe eessa oolfamuuf jedha isa yeroo odeeffannoon argattu. Kun iftoomina hanqachuu argisiisa. Kun eenyurraa eegama? Geggeessitoota irraa eegama. Iftoomina sana uumuun achirraati kan inni dhufuun isarra jiraatu. Walgitiinsa waan nuun jennu jira sirna fayyaa keessatti. Walgitiinsa jechuun keenyaaf daa'imni tokko as dhaabattee gama sana arguu hin dandeessu taanaan inni tokko immoo sarara wayyaa'ee amma kana gahaa taanaan ishee addana jirtu kanaaf teessuma wayii lafa keesse malee akkas jechuudha. Inni sunis akka argu inni kunis akka argu. Walqixxummaa miti. Walqixxummaa jechuun isa kanarraati baay'ee adda fayyaa keessatti walgitiinsi walqixxummaarra olaanaadha fayyaa keessatti. Inni gaara mul'ataa jiru isa Finfinnee jiru wajjin tajaajila wal fakkaataa argachuu danda'utu sarara jiraata. Inni Gidaamiif beekii jirus akkasuma inni Muyyaalee jirus akka kana. Kanan argitu garuu. Kun eessarraa dhufuu danda'utu sarara jiraata. Asumaa jalqabuutu sarara jiraata. Dandeettiif hubannoo wajjin kan wal qabatu sadarkaa adda addaatti kan jirus hanqinoonni geggeessummaa wajjin wal qabatan jiru. Kan lammaffaa kan faayinaansii wajjin wal qabatu. Faayinaansiin sektara fayyaaf ramadamu hamma akka addunyaatti eeyyamamu gadi baay'ee. Hojiin baay'een ati hojjettu hojii faayinaansii wajjin wal qabatutu jira. Uummanni itti dhiyeenyaan tajaajila argachuutu isarra jiraata. Availability kan jennu tajaajilli sun argamuu danda'utu isarra jiraata naannoo uummatni barbaadutti. Argamuu isaa duwwaa miti. Keenyaaf ati buufata fayyaa tokko iddoo ta'e tokkotti ijaartee ogeessachi keessa hin jiru yoo ta'e ofumaati wanniin sun achi jiraachuun. Horii ittiin naqee wayyallaa namuu hin qabu yoo ta'e qorichi inni barbaadu achi hin jiru yoo ta'e inni kunis murteessaadha. Kun kan inni ittiin guutamu horiidhaan. Kanaaf hanqinni ramaddii horii sadarkaa mootummaatti sektara sanaaf ramadamu gadi bu'aadha. Gadi bu'aadha. Inni kun baroota darban irra fooyya'aa waan dhufe jira. Fooyyeenni sun infleeshinii amma jiru wajjin gaafa laaltu garuu gad deebi'e. Siigaleera yaadni koo. Toora sanaan gaafa laalamu gad bu'aa deeme jechuudha waan inni suni.
Kan sadaffaan humna namaati. Hanqinni guddaan sii kaasumaaf amma biiroon fayyaa Oromiyaa humni namaa inni qabu hamma waxabajjiitti 46 staandaardii gaafatamurraa 46 duwwaa guuttatee jira. Akkas jechuun 54 hammayyuu hanqina qabna jechuudha. Tajaajilli kun immoo kan inni laatamu akkuma amma inni humna namaatiin. Namoonni baratan sadarkaa adda addaatti jiran, speeshaalitii adda addaa qaban, sab speeshaalitii adda addaa qaban hanqina olaanaatu jira. Isaan kun asuma Finfinnee kana kee tuulamaniiti kan isaan ta'an. Jaallatanii immoo miti sababootatu jira. Ati gidaamii teessee ogeessa olaanaa taatee hojjechuun wanta achitti si harkisu jiraachuu danda'u isarra jiraata. Namaaf yaaddee dhaquun waa tokko. Garuu dinagdee kee wanni fooyyessuu danda'u isarra jiraata. Yookaan top-appiidhaan yookaan paakeejiidhuma ati ittiin fayyadamaa taatu moggaa jiraachuu keetiif jechuudha. Wantoonni akkasii kun waan hin qixoofneef uummatni ogeessonni fayyaa warrumti jiran waamileen isaanii xiqqoo saakaraadha. Irra guddeessa immoo gara giddu galeessaatti gara magaalaattitu irra caalmaa waanii ta'ee jira. Kara sana hanqinoonni jijjiran jiru. Akkas gaafa inni fooyyeen hin jiru miti. Fooyyeen bareedaatu jira. Garuu waan nurraa eegamu wajjin gaafa laaltu garaagarummaa bal'aatu jira. Inni kan biraan sirna odeeffannooti waan arfaffaan hin hojjenna malee waan galmeessinu. Kun rakkoodhuma guddaa biyya kanaati. Keessumatti immoo nuun ijoolleen saba kanarraa illee maaliif akka ta'e hin beeku. Hojii hojjechuuf baay'ee amilee qabna. Garuu waan hojjenne sana galmeessu, isa galmeessine sana immoo abbaa dhimmi isaa laallatuuf kennuun rakkoo guddaadha. Inni kun hanqina. Qulqullina hin qabu daataan keenya waan sirraa'uu qabutu jira. Inni shanaffaan waan dhiyeessii wajjin ol qabatu amma sii kaase. Qorichaa meeshaalee wal'aansaa maal kun amma lafa hospitaala raajii hin qabnetu jira. Asii garuu CT fi MRI magaalaa kana keessatti argita. Walgitiinsa nama siin jedhu kanaa wajjin gaafa laaltu inni sun cubbamaadhaayi. Namni hundumtuu cubbamaadha garuu cubbuu addaa qabaa hoo isa jedhu si yaachisa jechuu kooti. Inni dhumaa tajaajiluma laattu sana qulqullina isaa warra amma inni kanatu qulqullina isaa mirkaneessa. Wantoota itti sarratti hojjettu wal'aansaan itti fayyisuu, bayyaannachiisuu fi gargaarsa iddoo ta'an turanii yeroo dheeraaf wal'aanamuu wantoota akkasii kana keenyaaf amma nuun weeraraa busaa wantoota sanaa wajjin wal qaban keessa jirra. Sun yaa dhufan gaafa itti yaaddu ida'ama wantoota amma jiranii kanatu rakkoonni Oromiyaan keessa jirtu hundumti keenya amma har'a beeknu rakkoo nageenyaati. Sunis gahee taphatan qabu. Garuu akkaataa nuti itti hooggannee fi sana to'achuudhaaf irratti hojjenne baay'een isaa irra deebi'amee waan ilaalamuu qabu irra caalmaa jabeeffamaa waan deemu hojii gurguddaan hojjetamee ani dhugaama dubbachuudhaaf biiroo fayyaa Oromiyaatiin. Garuu akkuma nama siin jedhe waan eegamu wajjin waan nurraa eegamu wajjin gaafa wal bira qabdu baay'ee walirraa fagoo akka ta'e sii gala. Milkaa'inoonni jijjiru tajaajilli speeshaalitii adda addaa jalqabuutti ka'aniiru amma wal'aansa narvii, wal'aansa onnee, wal'aansa kaansarii kana wajjin wal qabatan dhaabbilee adda addaa keessatti akka babal'atan wajjin hojjetaman jiru. Dhibee diagnostic service kan tajaajila warra akka MRI fi CT maal jennu kana amma danda'ame iddoo muraasa yoo ta'u malee iddoo sadarfan tokko qaqqabsiisuuf yaalamaa jira. Innis egaa naannoo magaalaati. Lafa bal'inaan namni itti dhiyaatee argachuu danda'u seedhuuf waan yaadamee fi sun hojiiwwan gaggaarii hojjetamanidha. Irra guddeessa garuu qaawwa bal'aa irrattis qaamni hundumtuu irratti hojjechuu qabu akka ta'etu ifa taasisa. Egaa waan waliigalaallee waan guddaa nuu kaastee itti dhiyeenyaanis gaggeessitoota olaanoo waliin wal argitu waan ta'eef kan kee akkuma sila ittee waan gamoo ogummaan jirudha. Waan barattee harkaa qabdudha. Irratti immoo qabatamaadhaan waan hojjettee argitedha. Sadarkaa olaanaatti akkas yeroo hojjettu uummata kee kanaaf irra caalaa waan guddaa buusuu dandeessa jedheetiin abdadha. Tariitii ogeessotni goda ekstenshinii fayyaarraa kaasanii haga dookterootaatti sadarkaan hin jiru. Rakkoowwan hawaasa keessatti mul'atan kana fooyyessuudhaan wal qabatee kallattii warra isinii ol jiraniif laattanii fala akka argatuuf irratti hojjechuu irratti quuqama jiru kana maal fakkaata waan gama sanaan jedhu. Egaa amma inni jalqabaa rakkoo beekuudha. Rakkoo gaafa adda baafattu tarkaanfii walakkaa gara furmaataatti dhufuu kee argisiisa. Rakkoon amma akka Oromiyaan rakkoo hamaadha jedhee Oromiyaan amma keessa jiru rakkoo weeraraa wajjin ol qabatu anaaf. Weerara busaa jira, weerara gifiraatu jira,
weerara dhibeewwan kanneen kaaniitu jira. Kana waan ati yoo to'atte lubbuu namaa hambisuu dandeessu. Utuu ati to'attee lubbuu namaa hambisuu dandeessu namni yoo du'aa deema ta'ee wanni kana caalu hin jiru. Kanaaf kan inni ariitiidha kan hin jedhuuf. Isa kana amma hooggantoonnis baay'isa godhanii beeku biyyi sinuma beeka. Garuu rakkinni isaa maal seetee hojiin akkasii hojii maallaqa gurguddaa barbaadanidha. Maallaqa gurguddaa kana immoo qabatanii kan dhufan warra amman silasiin jedhu dhaabbilee addunyaalessaa biyya kana keessatti hojjetan. Sana wajjin wal qabatee wantoonni qaawwa adda addaa qabanii hinuma jira. Kan hooggantoonni ofuma isaaniitiyyuu beekanis jira siin jechuu kooti quba qabanis jira. Warra akka fakkeenyaaf akka weeraraa. Kan biraan akka ogeessa taaneetu yaada ogummaa utuu akkasitti hojjetame kun utuu irratti xiyyeeffatame yaada jedhu waan jechuudha kan nurraa eegamu. Biyya kanatti waan tokko waan sitti himu biyya kanatti iyyuu miti wanti beekamaan wantoonni fayyaan wal qabatan tajaajila fayyaa fooyyessuudhaaf harka 100 keessaa 30 hamma 55 waan fayyaatiin alaa irratti hojjechuu si barbaachisa. Kana jechuun maal jechuudha? Harmeen baratte tokkoof harmeen hin baranne tokko qusannoo maatii isheen fayyadamtu irratti adda addummaa qaba. Akkaataa isheetti daa'ima guddistu irratti adda addummaa qaba. Barnoonni gahee seektara fayyaa miti garuu barnoota irratti hojjechuun dirqama. Dinagdeen akkuma kana. Nama dinagdee wayyaa haa qabutu fayyaansaa egaa inni waan kontiraadigtii wal godhu qaba. Garuu akka waliigalaatti yoo xinneessinee gabaabsinee kaasnee isatu wal'aansaaf horii waan qabuuf deemee akka garaasaa wal'aanamuu danda'a. Horiin isaa waan isatti fidus akkuma jirutti ta'e jechuu kooti. Kanaaf dinagdee wayyaa'uu danda'utu sarara jiraata. Fayyaan wayyaa'uudhaaf. Hawaasummaan akkuma kana. Fakkeenyaaf barsiifata amaleeffannaa aadaadhaan jiru. Kan namni keenya aadaa godhee fudhate yookaan barsiifata godhee fudhate fayyaa irratti garuu dhiibbaa kan qaban jiru. Isaan sana irratti hojjechuun dirqaman kee ta'a. Kan biraan amala. Fakkeenyaaf barsiisota nu barsiisan kan tutan jiru. Tutuun garuu dhibee kan fidu beeka ogeessi sun. Wantoonni wal fakkaatan kana fakkaatan hawaasa keessa jiran jiru. Kana jijjiiruu irratti kan hojjetu dhimma hawaasummaa wajjin waan wal qabatatu jira. Kun fayyaa karaa kan biraa miidha. Kanaaf maal barbaada jechuudha fayyaan? Qindoomina seektarootaa barbaada jechuudha. Dhimma dubartootaaf daa'immanii wajjin waan hojjettu qabda waa'ee dubartootaa waa'ee daa'immanii. Dhimma hawaasummaa wajjin waa'ee hawaasummaa waan hojjettu qabda. Dhimma barnootaa, dhimma qulqullinaa waa'een bishaanii fi waa'een balfa maksuu, kosii maksuudha. Itti yaaddu yoo ta'e kun immoo kan inni ilaalatu qaama kan biraadha. Waajjira bishaanii jira kan dhimma bishaanii wajjin hojjettu. Dhaabbata fayyaa tokko keessa ibsaan hin jiru yoo ta'e tajaajila laattu rakkina godhata. Kanaaf fayyaan wanni irra darba fayyaa garasi tajaajilati waa'ee fayyaa irratti laattu. Kanaaf nuun irra caalmaa kanaan duras jedhamaa ture garuu baay'ee irratti hin xiyyeeffanne qindoomina seektarootaa yoo jabeessite malee amma yeroo darbee waan ta'e kamandii goone turre nuun sectoral coordinating office waajjiruma seektaroota kana hoogganu yaada jedhu naannee akka caasaa mootummaa keessa kanaan jiru yaada nuu ka'e tokko jira. Garuu warri sana hooggananii dhimma hojii siyaasaaf kanneen kaanitti qabamu yoo ta'e nama teeknikaa delegeetii gootee bakka buustee hojii akkaataa dhanammaa seektara fayyaa keessa ta'ee barnoota waamuu hin danda'u. Anatti miti waamamni isaanii waan ta'eef. Ana miti hoogganaan kooyyuu Dr. Mangistuun waamuu hin danda'u. Garuu namni sun bakka bu'iinsa political delegation sana qaba taanaan garuu nama teeknikaa immoo ta'ee kana yoo waan godhe barnoonni fayyaan haala kanaan dura walii wajjin hojjechaa jiranirra hammam fooyyessanii waa tokkoon sii kaasa. Extensioniin fayyaa ganda tokkorra nama lamatu jira. Anama ganda itti dhaladhe baay'inni abbaa warraa 509. Mana nama tokko geessee hojjettuun extensionii fayyaa kun mana nama tokko gahuudhaaf waggaa tokko walisee fudhata. Teessee haasoftee akka koof kee kanatti wal hubachiisaa wanni godhuudhaaf. Maaliif fayyaan teessee wal hubachuu gaafata. Atis na gaafattee anis sitti mee atis na gaafattee irrattuu wal falminee hamma sadarkaa sanaa dhufa. Waggaatti mana nama tokko geessee maal jijjiirtaati? Hin danda'amu. Barataan garuu mana jira.
Yoo dhibee immoo ollaa jira. Mana barumsaa irratti barataa jiru, barsiisaa jiru wajjin hojii hojjette mana nama tokko ga'uu dandeessa. Tajaajilli fayyaa biyya kanaa sadarkaa maatiitiin jalqabne taanaan jijjiiruun hin danda'amu. Gaafa achitti hojjetaa dhuftutu itti sarratti hojjetta waan ta'eef. Kana keessatti hojiin guddaan nuun yerootti hojjetame gaariidha jennees yeroo baay'ee namoota wajjiniin waan eenyu sadarkaa hawaasaatti community health system kan nuun jennu sirna fayyaa hawaasaa kan nuun jennu. Achi keessa inni jira dhaabbilee amantaa jira. Waldaa amantootaa, masgiidaa, waldaa ortodoksii kan waaqeffataa ta'uu danda'a. Jarri kun kitaaba isaanii yookaan wangeela sana himuu qofa otoo hin taane isa jijjiiruu danda'utu sarara jiraata sammuu namaa. Kanaafuu gaheen dhaabbilee fayyaa achi keessatti bahan jira. Gaheen tola ooltotaa jira. Gaheen dhaabbilee tola ooltummaa hojjetanii jira. Gaheen afooshaa fi gaheen qubeedhaan kanaayyuu baay'ee guddaa. Isa kanatu qindaa'aa miti. Kana gaafa qindeessitu harka 100 keessaa harki 85 dhibeen keenya dhibee ittisuu dandeenyudha. Ittisarraa dadhabnee gaafachi adda barru baasii adda garaaf gidiraa joon waame namni keenya as keessa dhufu amma wal'aanamuudhaaf baasii inni baasu qofa hin ilaalin. Riseerchiin tokko dhiyeenya kana hojjetameera. Warri afaan hin beekne as keessatti gidiraa sana argantu gurguddaadha. Jara kana yookaan hojii ittisaa irratti hojjetteetu hamma danda'ame akka isaan hin dhibamneef irratti hojjechuudha. Yootuma ittistuu rakkoon sun dhufee afaan isaan ittiin wal'aanamuu danda'amanii fi haala yoo dhibee namni hiikuuf akkaataa inni itti dhufuu danda'u. Kanaaf toora sadarkaa hawaasaatti waan hojjetamu irratti hojiin guddaan barbaachisaa akka ta'e inni tokkoffaan immoo waa'ee qindoominaa sii kaaseera. Kan biraan waa'ee geggeessummaa irratti dubartoonni akkuma silasiin jedhu harmooliin hamma nu yaadnu ol akka ta'e namni hundumtuu beeka jedhee yaadaa yoo hin beekne immoo kan beekuun barbaada amanamoodha. Waan hojjetan hamma galmaan ga'anitti kutannoo akka isaan qaban hin beeka namoota wajjin hojjedhe waan hin qabuuf. Geggeessummaa dubartootaa irratti hojii hojjechuun barbaachisaa akka ta'e sitti mul'isa inni kun. Seektara fayyaa keessatti jechuudha. Danda'amnaan warra kaan keessattis gaariidha. Seektara fayyaadha waan hin beeku waan ta'eef toora sana haasaa. Inni kaan humna namaati. Namni ogeessa fayyaa. Innumti ati jiraattuyyuu hamileen isaa gabbu'aadha. Namni hamilee hojii hojjeta. Hamilee namoota ogeessota kanaa cimsuu irratti wanti hojjetamuu qabu wanti addaa kun akka ogeessota naannoo hooggantoota bira jiraniitti qabnu jira. Sadarkaa yaadaatti jira amma. Isaan sun yoo dhugumaan hojiirra ooluu danda'u ta'ee wantoota baay'ee waan furuu danda'an kun arfan baay'ee murteessoo ati seektara kee keessatti hojjechuu dandeessu. Ishee qindoomina inni kanatu waan ni barbaada malee. Wantoota kaan mootummaan itti yaadu waan inni qabutu jira waan faayinaansii wajjin wal qabatu. Dhaloota fayyaa uumuu hin dandeessu taanaan biyya jijjiiruu hin dandeessu. Seeroo kana waan sii kaasee yerootti namni araada adda addaa keessa galaa yeroo amma yeroo kun. Mana nama hundumaa kee irra yaada. Mana namootuma even aangawootuma biyya kanaa keessa rakkoon sun waan jiru natti fakkaata. Ijoolleen isaanii araada adda addaa keessa waan jiraniin si'aarra. Bor waan biraan nuti deemnu sodaa guddaatu jira. Baay'inni uummata keenya hammamiin dabalaa jira. Umuriin nama buleessaa dabaluutti jira. Umuriin nama buleessa ta'a gaafa deemu dhibeen qancaroon dabalaa deemu. Sanaaf qophee qabnaa hoo inni dhugaafii guddaadha. Wanta ati irratti of dhaabdee irratti yaaddee hojjetuu qabdu baay'eetu jira. Haalli nyaata keenyaa jijjiirameera. Nutritional transition kan nuti jennu jira. Waan warshaatti hojjetamu mana bargariif mana waanii kana keekii kana kee amma gara yeroo tokko yeroo akka carraa dhaxxu anillee nyaadhu. Waan meeqa argita nama achii wasu. Dhibee bitateeti garuu kan inni galu. Kun dhibee qancarootiif namoonni kana hubannoo akkaataatti argataniif sadarkaa ittisaa irratti hojiin hojjetamuu qabu guddaadha sin jechuu fedheen. Wantoonni kanneen kaan buqqa'insi baadiyyaatii buqqaamee magaalaatti dhufamu kun rakkoo gurguddaa qaba. Fayyaa irratti kallattiidhaan kan inni qabu fayyaa irratti. Mana tokko keessatti nama meeqa dacha'ee galaachi keessaa dhibee daddarbaa tokkoon namni yoo qabame dhibee sirna argamsuun yoo qabame nama meeqa akka inni qabamu. Ulfan barbaachifneef saaxilamuun wantoonni kana fakkaatan gurguddoo araadamma hennu kanaaf saaxilamuun namni hojii dhabee gaafa taa'u yaaddoon guddaan ammaa yaaddoo dhalootaatiin kan biraanii yaaddoon nageenyaa keenya akkuma jirutti ta'e dhalootumti jiruyyuu
Maalii sun fayyaa irratti wanni waan qabuufitu borii keenya irratti borii fayyaa irratti rakkoo waan qabuuf kana sii kaasa. Kanaaf yaadota kana fakkaatan kana namoota kana wajjin inuma dubbanna. Namoonni kun immoo kaka'umsa hamilee sanas qabu. Namoota waa jijjiiruuf hojjetan akka ta'een argi namoonni amma bira jiru kuni. Isa kanaaf galatoomaa jechuun iyyuu jaalladha. Tole Dooktar Ulfaadhu egaa gaaffiiwwan muraasatu naafu keessumaatii waliitiin hojiiwwan ati hojjette jira. Ati dhaabbata gargaarsaa mataa kee hundeessiteen hojjettaa, xiyyeeffannoo guddaa laattee sadarkaa Oromiyaatti fayyaa irratti hojjetaa jirta. Kana alammoo dhaabbilee garaagaraa irratti hojii hedduu hojjettan muuxannoo bal'aa qabda. Waan waliin jirus nuuf kaasiiti. Sana booda immoo aadaa hawaasummaa ofii dhuunfaa keen qabdullee achumaan nuu kaastee gaaffii tokko hin caalle dhuma irratti haftummoo nan kaasa. Tole baay'ee galatoomii. Waliif egaa Oromoodhaa fi dhaabbata seena qabeessa jedhee yaadaanii akka kootti akkasittan fudhadha namoonni akkamitti akka isaan fudhatan hin beeku yaada ofii kootiitti kan hin kaasu. Hanqina cimina mataa isaatii qaba. Isa hanqinaa sana Oromoo mataa waliin ta'ee sirreessaaf. Cimina isaanii immoo akka isaan irra jaalma jabeeffatanis sanas Oromoodhumatu gahee baha. Dhaabbilee adda addaatu jira walii fi dhaabbata walii fi daldalaaf indaastirii waldaa aksiyoona daldalaaf indaastirii walii fi namoota hundeessan keessan jira. Walitti qabaa boordiidhas. Dhaabbanni sun hojiiwwan adda addaa hojjechuu jalqabee jira. Buna egaa dhaabbanni kun gaafa hundaa'u waa buna kaasee waa yaadadhee maal qabna jennee kaane. Kanuma wal gaafanne maal qabnaa jennee gaafa gaafannu horii qabna loon. Bushaayeen isheen reettiin kun jirti oolaan jira. Lafas qabna. Albuuda lafa keessaas qabna. Buna qabna. Warqee kana wantoota sana fakkaatanis qabna Oromiyaan. Mee waan Oromiyaan qabdu irratti hojjennu seenuu irraa kaane. Kanaaf bunni tokko ture jechuu kooti. Biyya keessa gabaa biyya keessaaf dhiyeessaa jira. Buna waliif. Gabaa biyya alaatiifis dhiyeessuu fi amma gabaa tokko yoo arganne piroosesii irra jirama. Baala shayee gabaa biyya keessaaf hin dhiyeessina. Amma dhiyeessiin warri Meedrook kun dhiyeessii isaan qofatu dhiyeessa biyya kanaaf. Monopoliidha jechuudha kan jiraatu. Isaan sun xiqqoo nu rakkisanii gidduutti addaan duraa cite malee baala shayee irratti baala shayee waliifiin gabaadhaaf dhiyeessuu erga jalqabnee bubbulleerra. Warshaa zayitii fi warshaa daakuu gara Wallaggaa kanatti ijaaruu jalqabnee haalli nageenyaa gidduutti nu duraatii dhaabe. Gimbii irratti amma warshaa cuunfaa tarii cuunfaadhaan itti fufamoo juusii jechuu kooti. Gara biraatti jijjiirra seeru haala sana laalla. Garuu sanaan lafa almost xumurree argannee gara xumurree jirra. Dhaabbata Oromoof hojjetu, Oromoo keessatti hojjetu akka ta'een beeka waliifiin maqaama sana waan hin jaalladhuuf inni kana jedhaa Oromoonis akka inni jabeessuun barbaada. Hojii bizineesii gaafa hojjettu bu'aa guddaa daftee argachuu barbaadde qofaa kee yoo deemte rakkoo hin qabu. Garuu itti hin fufu. Itti fufiinsa akka qabaatuuf hundee jabeeffatee akka dhaabatuuf gamtaan hojjechuun barbaachisaadha. Ani business managementii si maastersi isaanan qaba ogeessa fayyaa qofa miti. Kanaaf waan bizineesii kanas yeroo man gimbiitti jalqabee kaasee yeroo sillee wanni hin baranne 2014 kaasee Gorgoriyaan jechuu kooti. Asuma Leader Stariitti ni baradhe. Ergasii irra caalmanaa galee akkamitti bizineesii hojjechuun akka namarra jiraatu jechuudha. Kanaaf gamtaan hojjechuun sun baay'ee barbaachisaadha jechuu kooti. Wanti dhaabbilee wajjin ol qabatu waan baarotumsaa jedhu tokko jireenya koo keessatti yeroo hundumaa yaadadhuuf baay'ee si na hateera jedhee yaadu ijaaramuu Oromooti. Waa sadii kaasenni ijaaramuu Oromoo sanadhaan kan keessaa masii kaasuu barbaade inni kaanis sirrii ta'uu danda'a yookaan namaa namatti adda adda malee tokko waa'ee barachuuti kan biraan waa'ee ijaaramuuti. Waliif akkasumatti keessa jirra. Dhaabbata OPN Oromoo Professionals Network dhaabbilee gurguddaa addunyaa kanaa keessa namoonni Oromoo jiran walitti dhufanii akka waanii ta'aniif yeroo uummanni keenya Harargee Sumaalee irraa buqqa'ee fi Daangaa irraa buqqa'ee sana dhaabbata sana hundeessan koree jiraawwachiiftuu keessan jiran malee baay'ee aktiivii miti dhaabbanni suni sababuma adda addaatiif namoonni kun hojii gurguddaa irra waan jiranii fi yeroo dhabneetiin se'aa hawwiin qaba gara fuulduraatti akka inni jabaatu. Dhaabbata tola ooltummaa Rescue Generation Ethiopia jedhu RGE dhaabbata sana keessatti boordii ta'een jira. Dhaabbanni kun hojii tola ooltummaa hojjeta akkuma sadarkaa biyyaatti. Ijoollee gargaaran qabna naannoo Duukam kana.
hojii sana keessattis gaheen qabaa. Iddoon ani baay'ee keessaan himne lafa Oromoon yoo walitti dhufee tokkummaan walitti dhufe isa lagaan wal qircatan sana otoo hin taane akka Oromootti anis ofii kootii ilaalcha sana waan hin qabuuf Oromoonis ilaalchuma sana hundumtuu wal duukaa qabaatee akka waan ijaaramuu waan waliin hojjechuu waan waliin Oromiyaafis Oromoofis ta'uu kana irra caalmaa waan ta'e gaariidha waan nan jedhuufini dhaabbilee adda addaa kana keessatti yeroo baay'ee hirmaachuu jaalladha. Kana haalli waliifis haalli dhaabbilee warra kaanis kanuma isin jechuudha. Guddaa galatoomii dooktar waan hafee jettu yoo jiraate nu kaasiiti dhaamsa muuxannoo waan dubbisturraa bakka deemturraa namoota waliin oolturraa waa hedduu qabda waan ta'eef dargaggoonni nu dhaga'u daa'imman nu dhaga'u namoonni gurguddoon nu dhaga'u kan barateen baranne gaggeessitoota dabalatee karaa garaagaraa nu hordofu waan ta'eef waan walitti qabaa nu fayyadu immoo gama ogummaa keenyas ta'u akka waliigala saba kanaattis nu kaasi. Dhaamsaan kaasu uummanni keenya akka inni na hubatu namni hundumtuu sagantaa kana ilaalu kan inni hubatu kan hin barbaadu jaalala addaan Oromoo fi Oromummaaf qaba. Oromiyaaf qaba. Achirraa ka'ee kan inni waan jedhu. Isuma afaaniin haasaan qofaas immoo miti isuma hin jiraadhuudhas waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhaamsaan qabu warri nu geggeessanii akka ijoollee ofiitti ijoollee ofii wal qixa jaallatamti ta'e ana man ijoolleen sadan qabu anaaf garaagarummaan qaban kwaalitiin ittiin adda adda baasu tokkoon qabaadhe irraa isa uttiin irraa wanni ta'uuf irraa kan hafe wal qixuman jaalladha. Oromoo waluma qixaa jaallannu jechuun jaalladha. Hundumaan geggeessaa irraa jalqabee hamma isa goodaa sadarkaa gadiitti hojjetutti waluma qixaa jaallannu jedha dhaamsa kooti. Oromootu garraamiidha. Utuu itti balleessite iyyuu sitti hin balleessu. Hammam akkam yoo miite gaafa ati miidhamtu nuti bira dhaabata. Beela'us nyaachisa. Sabni akkasii ani yuunikii saba addaa wayii akka ta'e naa gala nan dubbisas waan ta'eef waa'ee saboota addunyaa kanaa nan beeka. Yoon baay'eetti wanni ta'uu baadhe garuu nan ilaalaa saba addaati saba kanatu. Sabati utuma hanqeebni ta'eeyyuu gargaaruuf dhama'uun sirra jiraatudha. Yoo kana gochuu hin dandeenyu ta'e immoo fayyaduuf yoo hojjechuu dadhabne immoo miidhuu dhiisuun gaariidha. Miidhuu dhiisuun gaariidha. Dhaamsi koonni tokko kana dargaggootaa fi habarannuu jechuun barbaadan. Barumsa sachoolanii galan miti. Barumsi sammuu namaa jijjiiruu danda'utu sirra jiraata. Jireenya jijjiiruu yaada kee jijjiiruu danda'utu sirra jiraata. Kanan jijjiirre taanaan barumsa jechuun rakkisaadha. Dubbisuu barbaachisa. Waan baratan hubatanii ittiin dhalootaaf hojjechuun barbaachisaadha. Amma seenaa hanqina achirratti argaafini. Barataan achuma oolee waan galuu natti fakkaata mana barumsaa. Gaafa galuu teknooloojiin amma seenaa nuun keessumaa biyyoota guddinarra jiraniif balaa guddaa qaba. Bilbilli mana jiru kun namni mana kee walitti naasa'u gaafa teessee ilaaltu. Inni kun kana qabatee ta'a, sunis kana qabatee ta'a, hawaasummaan addaan citee jechuudha. Oromoon immoo hawaasummaaf gatii guddaa qaba. Hawaasummaa sana duwwaa miti. Qalbii keenya irratti kan inni qabutu jira akka fayyaatti. Araada kan nun jennu kun wantoota ammaa dhugaatii dhuguu sigaraa kana aarsuu yookaan immoo caatii luqumuu kana qofa miti. Araadni teknooloojii araada tokkodha. Araada sanarraa fayyuun yeroo dheeraa fudhata. Hospitaala ciibsite ji'a 3 hamma ji'a 6 fudhata daa'ima tokko araada teknooloojiin qabame deebitee bayyaanachiisuuf. Kun risoorsii hammamii akka inni fudhatu ilaali. Maatiin hammam gidiraa keessa akka inni galu ilaali. Kanaaf hooggansaa fi akkaataatti teknooloojiitti fayyadamnu beekuun barbaachisaadha. Biyyoota guddatan warra qalbiin isaanii sirriitti qixaa ta'ee fi nu yoo kana taaneef nu fayyaduu danda'a baay'ee. Garuu irra guddeessa isaa miidhaa isaa eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Dubbisuun, beekuuf barachuun, beekanii immoo saba ofiitiif hojjechuun barbaachisaa akka ta'een dargaggootaaf dhaamuun barbaada. Saba akka waliigalaatti wal bira dhaabadhaa jechuun barbaada. Harmeen amma sila kaase kun fakkeenya gaariidha.
qabaachuu qofan eeginaa wal gargaaruudhaa fi jechuun fedha. Lapheedha murteessaan. Dhaadannoo keenyatu warri lapheen isaanii banaa fuulduree dhalootaatiif kan jedhu dhaadannoon keenya. Dhaadannoon harmee jechuu kooti. Beekteef miti kan inni nama gargaartu qabaatteef miti. Lapheen kee banaa ta'ee naan garuu dhalootaaf taata. Waan itti har'a hojjettu bor bu'aasaa argita. Gammaddee iyyuu raftaa gaafa ribaa galagaltu iyyuu si gammachiisa. Nama tokko gaafa gargaartu. Warri qabdan warri hin qabnes nama gargaaruu wal bira dhaabachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni harmee wajjin hojjechuu barbaadan immoo yoo jiraatan harmeen qopheedha jechuun fedha. Karaa seektara fayyaa dhaamseen dhaamu dhibamaan gaafa nu bira dhufu rakkatee dhufa. Namni jaallatee na biraati na ilaaluuf dhufu hin jiru. Maal narraa fuudhaanaan. Waan an kennu waan na keessaatii isaaf oolu barbaacha dhufa. Isa sana baasee tajaajiluutu narra jiraata. Waan baay'een naan guunne ta'uu danda'a. Miindaan an nyaadhu tajaajilli kan biraan an argadhu gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Tajaajilli fayyaa jalqabbii dhumtisa tola ooltummaa irraa dhufe. Tola oolteetu amma siister jedhumti narsootaan. Maqaan sun yaa dhufe obboleettii koo ishee nattaantu jechuudha bar. Maqaa sana ibsuu danda'utu sirra jiraata tajaajilli keenya. Keessumaa uummata keenya baadiyyaa namoonni tajaajilan annu gaalumatti jala muree dhaammachuu kan hin barbaadu tajaajila barbaacha akka isaan dhufan tajaajila barbaadan sana akka nun laannuuf immoo waaqayyo akkatti nu kaa'ee beekuun barbaachisaadha. Waan nutti hanqate hundumaa karaa namaa nuu guutamuu dhiisuu danda'a. Gammachuutti arganna. Waaqayyoon biraa immoo eebba guddaa tokko akkatti argannu naa gala. Nama caallee hakiiman taane anamma. Waaqayyo waan natti kenneedha yaada. Ogeessi inni kaanis akkasitti yoo hubate uummata sana akkasitti yoo tajaajile gaariidha taa'ee yaada. Warra na bira jiran warra biiroo fayyaa immoo anuma achumatti itti masaanii. Inni biraan sadhumaati ana hawaasummaa keessatti hirmaannaa guddaan qaba. Afoosha adda addaan qaba yeroo namni gammachuuf gadda namaa irratti nan hirmaadha. Waan hawaasummaa kana baay'een jaalladha. Wanti Oromoon nuuf kaa'ee wanta eebbifamaadha. Nuti akka malee itti fayyadame baay'ee isaa malee. Kanaaf hariiroo hawaasaa kana cimsaa hin jedha. Addunyaa kanatti addunyaa qeenxeeti amma. Individualizimii isa hinnu kana. Addunyaa qeenxeeti. Addunyaan qeenxeen sun nun baasu. Ollaa isaan beeku namni isa kan biraamini. Ollaa masaatti nama galuu hin beeku. Ana una mudatee beeka wanni kun. Kanaaf hariiroo hawaasaa kana cimsadhaati akka uummataatti jabaadhaa jechuun barbaada. Warra nu geggeessaniin immoo nu dhaga'aa jechuun fedha irraan duraan gootini isa kana. Ulfaadhaa wanna feen jiru ta'e fixeeraan. Galatoomii guddaa ulfaadhu seenaa ajaa'ibaa nuu qooddee turtii bareedaa waliin qabaanne egaa mata duree adda addaa irratti immoo yeroo garaagaraa si arganne si waliin gama fayyaan waa iddoo akkaasuuf noomaa shakkii hin qabu qophii fayyaas hin qabna waan ta'eef keessummaa mo'arraa taatee garuu yeroo kee aarsaa gootee yeroon kee akka malee mi'aadha qaaliidha waaqayyo si haa kabaju ulfaadhu jechuun jaalladha. Warra mo'aas baay'eenis jaalladha ulfaadhaa keessummaa mo'ana gootanii naaf yeroo keessanii fi galata guddaa qabdu jabaadhaa jechuun jaalladhaa sinaa eebbisu. Kabajamtoota daawwattoota TV mo'aa qophii keessummaa mo'aadha kan isin hordofaati turtanii turtii Dr. Soolan waliin taasisnedha. Egaa inni biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti keessumaa gama teeknikaatiin gorsaa olaanaadha. Waa guddaa akkasiin turtii taasisnerraa argattan homaa shakkii hin qabu torbee isaa wal fakkaataatti keessummaa biroo qabadheetiin dhiyaadha. Gama ogummaa kaameraatiin surraa ishee dhibbisaaf raabseenaa darajjee nu waliin turtii taasisanii jiran immoo Efreem Malkaamuun ture turtii gaarii.